Akkam ooltan? Nagaa jirtanii? Yoo mana godha diimaa qabata, qaawutaalloo qaba. Anaadhaan qabbanaan asibattee qabbanaan dhugaa irraa kaaftee diimaa kana qabsiifte. Ammaa dawaa hedduu natti guuranii nyaaf taa'u jira. Hedduu galatooma to'atu biyyee hawaasni Torontoo yeroo dheeraa walitti deddeebine. Hawaasni kun yookaan hawaasa kan bira yeroo hunda namni keessatti dura tattaa'u kun nama gahe. Gameeyyii qabsoo kan keessa yeroo dheeraa turan gaafa qabsoon tun tattaa'aniif jettee eegatu keessa turan biyya irraa dhiibamtanii Jabuutiin harkee isaanii Yamaniin gara hundaan Xaaliyaaniin Jarmaniin irraa fudhatan warra waa'ee qabsoonaa kana irraa baay'isuuf itti oowwisuuf namatti hin dhiifne waan taataniif yeroo hedduu of eeggadhee haasa'uudhaaf hin yaala. Dhugatti great community maqaa keessa waan hin dhaga'uufin waggaa 20 fi baatii 2 dura Christmas Eve 2005 biyya fadhu. I did not know a single person, a single Oromo come to Hongkong. Di Amerika ke baat kerja itu, lalu kan, atau kita nama orang jamu, nama gerbi jamu tu, misalnya punya sandal, nama nilai nampak apa? Wahai orang terjadi bola akan ikut berjalan terus, dua, tapi tu bahan tak tahu tu, orang nak story ni orang bola terjadi start. Nakakadis dari ini mereka bawa kita tu, ane mo jenuh dia sebentar ya, tu mo anak lagi bentar. Anak di ega kawasan lain jadi berabaran, awas kena dia, awas nulis bidata, nus keka, nus kara, jangan orang mau terstis, jangan orang menulis berabaran di dia, umar recile. Gafo wannan biye bari na mutte shi wato mutte shi ne ma da gani ne bodar sun gara ko mo da tu to ni ai ti ngati mo da first time second back rako bi se da biye mo na ci da kani da tu bagalan da tu na tu yo hum da ke da wa ni ne awas ma ci ni ta wi bichna ka ni awan ro to tu ga da wa ga ma ni ta ju su ada ke mo da ga ga ni baiki na energy da ni izinara और पूछे इसने कीरल उधर गया तो गरु अकुआ हमारे जो इनमें दीपु संभाल रहे हैं वो हम लोग मान देख रहा कुछ भी चीज़ थी खाना बंगल ले जवाब का अकुआ रखो इसलिए तू अंबुद्रा को देने के इसलिए तू रखो जरा लोले खाए बगैर लोले कटे बन बाकी ना तो बड़ी अच्छी तरह इतना मगर नहीं गमो तीन देने का वो है या गमो देने वो है तो ये वाला Sudah dapat tadi awal kali itu jalan kan, mulai sekali firma kerja komitmen zero rakyat dua jilabe, kemudian saya sabda kaya orang tak bersatu kerja sambil ada bayi, namun terhad, namun jauh untuk murah sana kita ni, osok jilat tadi berapa awal lagi itu dari tu yang tahu semua, mulai terang kini saru, wanita गावे सारे देलू इसाम बोझल करने वांगार करने मो इसाम बोझल करने मिला करने मो इसाम बोझल करने अकेले का खायो उम्र बेनियानी करने मो इसाम बोझल करने वन इसाम बोझा करने मो वन इसाम सर्टिफिकेट करने में जो वन थे वो पूरी हंगा माती वन मॉडल जो है वन साल तक चीज़ थे सर्टिफिकेट वो जो एरा जो वही नंगरवा वाला उम्र के हिसाब से पकड़ लेना बोधा karena boda sangga petu wan mata kau cipu mata kana kalbi kapsu akar indra ini rabbi kafaran lagi itu bi zille karar kan naik bu zille sama plan kan zille देखो हवा कर रहा है बड़े को बच्चों करता हवा नहीं कहीं भी होता आला जुरन Kemudian kemudian hauser baru bola jurula untuk terbulik karena berbasisan biasa tu emang dari di negara kita tu asyik tille sehingga kita suka ni apa boleh kalau itu jadi
Namni kun waliin agarsiisuudhaaf rakkooleen aangoota kanatti jiran. Kunis gurgurtaan dabarfamanii jiran gurgurtaan keessatti akkuma qabsoon Oromoo fi siyaasni Oromoo afaan fajjii keessa seenu hawaasni keenya kunis afaan fajjii tokko keessa akka seenu argaa jira. Afaan fajjii kun dubara lamaa dhufu. Tokko eksternal alaa dhufu jechuun waan siyaasni Oromoo fi Itoophiyaa siyaasni waliigalatti uummata keenya afaan fajjii keessa dabalee gaafa dhufu yoo ta'u, lammaffaa internal dimokiraasii hawaasa keenya jiru irraa akka ga'u. Baqattoonni hedduun haaraan dhufu akkasumas ijoolleen maqaalee ta'an dhufu irraa kan ka'e rakkooleen ani argu kan isin irratti xiyyeeffatu kan isin beektan garuu wal yaadachiisuun waajjira ta'e barbaachisaa ta'e kan inni argu jira. Wanni an arge waan positif ta'e wanni arge jira wanni negatif ta'e jira. Wanni positif ta'e namni keenya afaan fajjii hedduu keessa jiraatu gaarii facaasu. Afoosaalee jajjabduu jaaratee jira. Waldaalee amantii cicciifatee jira. Kadur masjida nama biraatti salaatu, kadur cherchii nama biraatti nama biraatu amma kaifii jaaratee babal'ifataa deemaa jira. Afoosaalee bifa adda addaatiin ijaaraman kun walis gargaaranii waajjirri wal gargaaranii biyyattis dhibba lolgaan hidhamne maatii keenya gargaaruu irratti maatii qabsaa'oo hidhaa jiranii wareegamanii hedduu gargaaruu irratti shoora guddaadha godhanii jiran. Bifa negatiivis immoo afoosaalee fi waldaalee kun jajjabaatti akka jiru ta'e akka hawaasaatti akka Oromootti harcaatiin mul'ata. Laaffachuun ni mul'ata jechuudha. Namni keenya mirqaan hedduu qabaachaa ture. Hedduu qabaachuu ta'u. There will be no reset to pre-2012 years about Sanpura one to two. I'm not going to tell you that I'm not going to namni wal bu'a qabaachuu qabu keessattuu dargaggeeyyii waan adda addaa saaxilaa akka jiru yoo hojii dhabdummaadhaaf abdii araada garagaraatiif yakka garagaraatiif saaxilamuudhaan tokkoffaa osoo isaan hin taane saaxilamne kararratti oofuudhaaf hojii hojjechuu hin danda'amne maaliif hawaasa keenya waan faffaca'ee jiruuf. Erga isaan rakkoo seenanis dhaqqabuuf hin danda'amne. Torontos, Calgary's, Edmonton's bukoota adda addaatti Illinois Ameerikaa irraattis rakkooleen waan jiraniif rakkoolee kana furuudhaaf afoosaaleen fi waldaaleen amantii cimanii turuun akka jiru ta'e hagoobara waldaalee kanaa sirna fiduun cimaa waldaa hawaasa Oromoo sadarkaa biyyoota alaatti jaala deemsitanii ilaaluun barbaachisaa ta'e nan mul'ata. Hoggaa kana ijaaruun immoo hubannaan barbaachisaa maali? We need to redefine the mission. Ayyoon faan, Kitaamaleen faan, Saaddoon faan, warreen dura asirratti ni beektanii waldaa hawaasa Oromoo dhaabbataan kan dura gaafa ijaartan akeekni guddaan qabsoo Oromootiin ibsu ture. Fuulleffannaan guddaan harka sagaltan Oromiyaa fi Oromoo irratti kan fuulleffate Oromoo fi Oromiyaa biyya jiru. Amma garuu akka malee wantoonni hedduun jijjiiramee jira. Gaafasi waa kan yaatan Oromiyaan jiru irraa Oromiyaa jira. Gaafasi waa kan yaatan Oromummaa fi afaan keenya dubbachuu kan isaa ture akka qabsoo fi aarsaa uummata keenyaatiin jijjiiramee amma tokko dhufee jira. Ammatti fuulleffannaan guddaa kan dhufu qabu kanatti godhuu qabu hawaasa keenya godhuu qabu internal. Ummata keenya biyya alaa jiru ijoollee biyya alaa dhufaa jirtuu fi biyya alaa kana dhalattee guddattu kana aranii tiisanii kanarraa akka maye kanarraa maqees kanarra deebisanii ifiifis akka dhuunfatitti namni biyyi Kaanadaa sitiin boontu sabni Oromoo sitiin boontu. Hawaasa kanas tajaajilu hawaasa kunis irraa tajaajilamu. Oromoon biyya jirtus irraa boontu gara fuulduraa immoo irraa fayyadamtu. Akka dandeessuudhaaf IC agency detail one business is very low. We are heading to very serious crisis. Crisis hawaasni fuuldura ture keessa darbe keessa saffisaan seenaa jira. Kanarra aanuudhaaf hawaasa ijaaruu ammoo we need to define the mission. Purpose-ni waldaa hawaasa Oromoo fi Oromiyaa kunnisuun akkuma jiru ta'e hojiin guddaa garuu hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kana hawaasa biyya keenya biyya Kaanadaa haa ta'u biyya USA haa ta'u lookalii Torontoo haa ta'u bakka adda addaa jiru kana
ijoollee lamaa dhuftuurraa hanga manguddoota soorata bahaa jiran kana tajaajilu irratti providing essential service, essential intervention in the rising generation should be the primary objective of the organization. Hawaasa kan deemsaa cimsaa, isin malamni qabdanii, waljaanni qabdanii, waldaa kana cimsaa, ijoollee haaraa kanas sirriitti qabaa, ijoolleen haareenis abboonni keessa jiran kun cabbii kana keessatti gubachaat Oromoo Oromummaa akka malee asiin gahan isinis isaan kabajanii warra gurguddaalee ijoollee jajjabeessitanii saffisaan waldaa hawaasaa yoo cimsan malee rakkoo hamaan nama mul'ata. Waldaan hawaasaatii fi waldaan amantii takka boosaa waa wal dorgomu waldaan komplimentarii ta'uu danda'u qaba. Waa wal gargaaru waa wal tumsu malee waan biyya wal buusu ta'uu qaba. Har'a lafii dhageetu ture. Ibn Abbas fakkaata. Guddaa hawaasa keenya tajaajiluu danda'a. Bifa adda addaatiin waldaan hawaasaa ni jira. Waldaa warra amantiis gargaaruu danda'a. Afoolshaaleen adda addaatis fayyadamuu danda'a. Kanaaf yoo walii tumsitan malee yoo argoon tunuu dejenereeti. Rakkoo kun immoo badiinsaa isin warra jiru qofaaf osoo hin taane waggaa namni keenya hidhame waggaa namni keenya akka adda addaa keessa seenee niwuusii wanni gaarii yoo jettan good news is not really news, beeka. It's a bad thing that makes news. Headline waan gaarii miti. Dharan waasii wal geenyee kitaaba biyya gurguree kun niwusii miti. Bakka xiqqoo tokko tokko wantee garuu niwusii headline ta'a. Oromoo wal geesseeti kitaaba eebbiftee wal eebbiftee deemtee oduun ta'u. Osoo waan rakkoo xiqqaa tokko ta'e ramshaan Oromoo wal geessee ramshaan wal geessee. Kun uummata keenya biyya jiru. The biggest contribution Oromia expects from you is positive news. It's not big. Maling desa ini luar biasa. Maling bihika jireni kale. However, more than your material contribution, more than your political contribution, positive attitude, positive news. Itu orang takkan dokter kata terkam dari di mana. Itu orang takkan engineer kata benar. Tapi takkan bukan orang toko sini kawasan turun tu dah turun muat. Sumburuat tidak gambar, sun asasan tidak gambar. Sun didami tu mana dari mana tahu? Gurban orang toko nama boleh dah. Maka kita nama dia ni. Karena Rafi sudah mereka lekarna anak projectan, ani sangat rendah, mereka pun lekarna. Aspek unik dari Calgary server itu juga. Calgary awas apa tu? Dia ni jawab, korea dia sekolah harus suci. Dia berada ni. Yoga awas kisah takkan korea. Mandarin mau mana jawab orang di proses kita ni. Kali zero body jadi dia takkan. Isbillen korea tu jadi sawahnya dari itu itu suka berani. Wali itu suka berani. Jarnya awas jar recu. Jarnya orang rumah kalau akal zaman kayak ni puri saniti. Wagari rumah orang tokuma ini sih bukan sontar. Ha, essential service. Hoji kapsi suata tu, lenjikan muata tu, legal aid hata tu bisa dapat kenal. Kalau kita lepas tu bermain darah, kamu awal nanti se, udung badan ada gaya ni. Udung masih mungkin kerana dah kalau kuda tu. Ugo tahu macam mana meraka se, nama gaya ni kerana Jabutir lah, Hargeysa lah, Nairobi lah, Eropa lah, asyik tu jadi lupa baca satu lah. Jamai kamu orang mereka lupa lupa.